Waajjirri Public Service fi qabeenya namaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa hojjettoota mootummaa magaalichaaf kenna tajaajilaa irratti leenjii kennaa ture xumure. Leenjiin kun qindeessummaa Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa fi Waajjira Public Service fi qabeenya namaa magaalichaan guyyoota 4f kennamaa ture. Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa damee Finfinneetti qorataa fi leenjisaan Dr. Siyyum Taaddasaa paartiin badhaadhinaa yaa'ii lammaffaa taa'e irratti uummatni kenna tajaajilaa qulqulluu akka argatu murtoo dabarseen nutis akka Yuunivarsiitii keenyaatti qorannoo geggeessine guutuu Oromiyaatti leenjii kana kennaa Bergama Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa keessa maaltu jira? Ijaarsa dandeettii keessumattuu Public Service keessatti hojjechuudhaan hojjettoota ga'umsu Public Service ga'umsuun maandeetii keenyas waan ta'eef akkasumas immoo bara kana waa'ee kenna tajaajilaatu wal qabatee yaa'ii bara darbe yeroo darbe geggeeffame gubbaarratti bal'inaan ka'ee hawaasni tajaajila mootummaa irraa barbaadu sirnaan argachuu akka qabu waan murtaa'eef Yuunivarsiitiin as keessatti roolii akka taphatu qoratee bu'aa qorannoo irratti hundaa'ee leenjisuu fi ga'umsuun waan murtaa'eef mootummaanis ergaa kana waan nu dabarseef Yuunivarsiitiin ergaa kana fudhatee leenjisaas jira, gorsaas jira. Suruwaawus Oromiyaadha kan hojjechaa jirru. Itti gaafatamaan waajjira Public Service fi qabeenya namaa magaalaa Adaamaa obbo Makuraa Dinquu kallattii kennaniin bakka rakkoon jiru kutannoon irratti xiyyeeffannee hojjechuu qabna jedhanii kenna tajaajilaa keenya ammayyeessuun dhaqqabamaa gochuu qabna jedhan. Naamusaan wal qabatee sa'a hojii kabajuu akkasumas sammuu keenyaa fi harka keenya qulqulluu gochuu qabnas jedhan. Kenni tajaajilaa keenya ammayyaa akka qabu irratti waliigallee tokkoffaa tajaajilli nu kenninu tajaajila dhaqqabummaa ta'uutu irra jiraataadha. Kanarra kaanee gaaddisa odaa Adaamaa jennee laawunchi gooneerra. Gaaddisa odaa Adaamaa jennee laawunchi goone. Gaaddisni odaa Adaamaa kuni sadarkaa seektara keessanitti bakka tokkotti dhuftanii yaandi maskoota agalgiloot yookaan immoo kenna tajaajila iddoo tokko akkamitti kennaa jirraa kan jiru kana bakka deebitanitti akka ilaaluu dandeessaniif. Dijitaal Adaamaa yookaan immoo Smart Adaamaa jennee kan kaasne moosaajiin 20 ol magaalaa kanatti misoomeeti kan jiru. Kanaaf tajaajilli keenya tajaajila duubatti hafaa osoo hin taane tajaajilli keenya tajaajila si'ataa qulqullina qabu akka ta'uu danda'u dijitaala fayyadamuutu nurra jiraata. Qaamoleen leenjii kana fudhatanis yaada Adaamaa Broadcasting Serviceif kennaniin leenjii kanaan barnoota guddaa argachuu himanii kenna tajaajilaa qulqulluu kennuun uummata gammachiisuuf qophii ta'uu dubbatu. Leenjii kana akkas jedhanii kan ibsanuu miti waan guddaadha kan irraa arganne. Amma of qofa utuu hin ta'in nama na cinaadhaa kenna tajaajilaa kennuu irrattis qabsaa'uudhaan qabsaa'uu jechuun buqqisanii balleessuu miti walitti himuu wal deeggaruu wal gargaaruu alnaamusummaan akka badu irratti wal deeggarree biyyattii kana biyyuma tokko qabna biyya lama hin qabnu biyya kanaaf ce'umsa biyya kanaatiif hojjechuu qabnan jedha. Bu'uura irraa jijjiirama akka finnuuf leenjii gahaa nuuf kennamee jira. Sun immoo logummaan akkasii qajeeltowwan adda addaa lafarra jiru san gara hojiitti hiiknee bu'aa barbaadame san fiduudhaaf kakkaa'umsi gaarii jira jedhu.